Jaartiteetii miti isin jaartiteeti. Yoo sharmuuta taate isin sharmuuta taate. Nees na dhayitare. Yoo sharmuuta taate isin sharmuuta taate. Sharmuuta miti isin sharmuuxee. Usbaalee. Walumatti dhaqee firraa qabate dhagaanis ni gartaati si absin. Asii taatu. Bita kalaman deebisee siimee. Maal goota isaan uleen galaa sabne siif jaartiin ta'e galgala gara mana cafaytanii na qoftani as booda uleen maal goota. Kalaas dhaan ajjeesu malee. Maal ajjeesu malee. Osoo diddee kalaas. Osoo diddee. Na dhiisi aannan tokko ni akka lallatu. Osoo diddee kalaas. Kabajaan qabdee dunuuti. Baalagee. Maal akka beektu tufti jaartiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan hordoftoota kana guddina keenya. Nageenya keessan baraadhaa bakkuma jirtanitti baa salaamanne keenya lagaa fi gaara beekamuree dhabdhab isin biratti haa jiru sabboontuu birallee dhaqee duraan manattis dunia birallee ni dhagayyeetini ammas jaartii tatumamtees jaartiidha tatumtees jaartiidha irraa hafaluu fi deeme jeen namni gartee wanni jaaramni ilmi namaa waan dubbatu hunda buusanii fi dunia birallee hin dhaqini. Illee dawwalee fi isillee gartee loluu jirti haatu namni sila waa balleessi tokko gartee waan lolullee qabu loluu jirti isinis biree waan dhaqanii akka gartee yaa'ii guddoodhaan dhufa jeetiin gaafirraa illee taa'e telefoonuma sanii irraa fuudhaaf jeeqa. Salaamata gaafadhu mee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badaa fi gosoota namni argamu bitanii gaaffiidha. Baga jiraatanii isin jaa alhamdulillah rabbi jirra. Saadaan binti miraa haati bakkeessanii jechuun. Alhamdulillah kunis sabantu na wayyaadha. Kadhati rabbitti yeroo akka uummanni mootummaa fi akka raasinillee haakimallee hin deemne. Anillee ishillee dhalaa akka xiyyaati kumaa kabadhee jeetiin dhiisee. Hanqa irraa kabadha gaaree. Eenyurraa? Abbichuunas birraa hin kabadha. Duniyaa moo? Dhiisa kaasa aara qabdi yoo situmtee aara qabdi. Sangartee akka sila akkam meeshiin godhachuu jirtu gartee nallee laafasuu jirti loluu jirti. Akka reefuu aareen nin dhaqaaf jeetiin nin dhaqaaf jeetiin lakki tatumamtees jaartiidha gartee intalataan ammoo dhaqeetiin edoo wajaarsaa sin qabdu kophaana mana keessa jirti boodammaas manatti kophaana seene jetteeti dubbii biraa ammaas lafaa fudhatti jeetiin isuma sanuu kaniin duraan gartee namaaniin nageessaa jeen mana siillee hin beeku yaa boon ilmi namaa kun gartee waan namaa deemuuf hin beekaniif iyyuma saniitu gaammee duniyaallee fide malee duniyaa waadile sammeenya diraa kana qabattee dimini aartee daftee gartee harka laatti malee. Atummaan gartee ani sammaa alhamdulillah hin jaakanuma deengadda sitti himuu baaddee silaan achumaan kutee akka tasaa diingata silaa si dhuftee ilmoo sana hojii kanatti darbite beeke isaan lachuutu ilmoon xiyyaas miidhamte isiillee miidhamte akkasi beekeeti. Waan ati naan jettee fi tuqinii naan jettee mire ati waan ati kalee naan jettee kutte seen eebbisee harkatti illaan. Ammallee tuqin. Ammallee tuqin yoo rabbiin mana tokko keessa yoo rabbiin mana tokko keessa isin jiraachise illee hin beektu. Isiilee tuquu baadhu. Intala tanaan duratti qabe. Intaluma tana qofti. Anammoo inni irra guddaan na aarsee. Na qabdee kaayisitu ni ana dhoyti immoo isin dura na qabdi. Ammoo inni irra guddaan na aarse gartee kaameeraa dhufee waraabeef san kan yeroo isaan sutuman san. Maalitti beeka isaan lubbuudha akkanattiin ta'a. Nama meeqa isaan? Isaan nama lamaan arge. Dunumaa fi. Kaameeraan bar nama waraabu jira kaameeraadha. Gaayoo gaa ulaan gaabbanaa jirti beektaa ulaan raawwatu. Ati siif kuban qabdu eega telefoona eeguudha. Telefoona gartee wanta akka ofirraa kuban qabdu namni tokko abbaan fedhe mana seenee waa beeka fuudhan illee. Laa quban qabu laakiin akka isaan dhufan hin beekne ulaa qaqqabeeti useetu mataa telefoona ilaalutti. Hayyayyoo namni gaa dhufee kaameeraa ammoo ulaa duraa waraabaniif yoo taate malee garuu sagalee namaallee dhagaa ture qulqullinni namaallee dhagaa ture yoo si waraabanii malee isaan kaameeraa harkaan qaban. Ammallee isiillee dhaqeetii fi sabboontuu baanan san gaggaafachaatumaan dhaqee silaa gartee abbaan manaa yoo jiraate gartee itti dhaqeetiin itti hima maaluma bultii biyya keessaa kooti jechuun duraan gartee itti himuu dhaqee kophaa waan taateef. Isii oggii fayyaboo jaanaa torkaan itti dhaqee irraa hafa. Laa abbuma tokkottu hin dubbatin. Maaliif beektaa yeroo dubbatan. Isaan amma nama lamaan na tumaniini humna qabee fuun jechuudha. Silaa amma nama tokko qofti taate fittiin dhiisu waan ofirraa dhorku. Amma kan tokkoonis narraan bareeddu beeka gahaa ilmaanii darbeeti ilmaan isaatii osoo laaliin gartee akkanatti immas deebi'ee isiitu inni narraan bareeddu. Isiin garuu akka amma godhachaa jirtuun akkuma nan gartee amma isii dhaqee harkatti ilaaluu na godhu jirti. Anuma isin maachaa gartee amma dalagaas irraa bu'e. Amma ta'u gaafa kana deengattee yeroo asinatti dawwaltee na yaamtu halaas. Isaan illee gaafanne akkasumatti fiigaa dhufe. Duraan illee rakkoo kan isaan jira mashaakila akka kan isaan jira jedhanii itti himee na gubaa qaban. Gaafa irraa dhufte hottuudhaan amma akkasumatti fiigaa dhufe. Akamaan si keessaa nana jiddee.
Wanni masjidii jira wanni amma tasgabbiin aaruma garaa fitachuu dhabudha. Amma isillee horooyte. Akkumaan gartee siidii mamuttiin akkumaan siidii mamuttiin duniyaafis dhimmama. Yoo duniyaa miidhamtes kanuma jechuudha. Irrumaa kafaladhaan waliin haasama hin dhaqneef irrumaan kafaladha. Irrumaan kafaladha. Waa dhiisa kaasee waa. Maatiin dhiisaa akkanatti mameetiin dhiisaa baddalaadha. Wayi dhiirti na tumte dhalaa jechaan haasama deemee dhaqa. Dhalaa jechaan dhalaa kiti dhiyaate jechaan haasama deemee dhaqa. Namni tokko yeroo dhoome bikka dhoomte san haasama dhaqeetiif wallaanee sanboota gartee waan silaa itti aanuu qaba itti aansa malee haasamaas hin dhaqu jettee. Haasama hin dhaqu irrumaa kafaladha. Irrumaa kafaladha malee haasama hin dhaqu. Irrumaan kafaladha. Ani si wanni yaani yeroo sanis barga har tokko laali ana haymaan kiyya dhabee jaartii kiyya tariin si dura qabus dhabee si bira taa'u jiru kana nagaru qaalee kiyya teetana hunda arkeetiin tamam obsee callisee tuma kan dheengette jaatin teessu na tumtee kutte harka isitti laatin tamam isifin tumumeniin tumafee akka nama gowwaachi isa guddoo maalee sumamteef karaaf jaatumamee fi mire kafarachuu qabaga odoo isi qofti taate dhugaadha. Nama bakka na fidattee dhufte duubanatti fiddee dhufte. Awoo dhalaan diddiimtuu tun gartee gara jabaatti. Silaan gurratti muka xiyyaa fuudhee. Maa akkana garaa jabaattan kun? Dhalaan diddiin lakki garaan jabaattan. Wallaahi gara jabaattan. Wallaahi garaan jabaan miti. Maali ammeenyi dilloon? Akkuma keessi gubbaan dimaa kana keessillee yaani bas. Keessilaa? Keessi kabiraa. Keessillee timaantimuma. Timaantimuma? Haaya. Akkuma timaantima keessinis. Gubbaanis timaantimi? Dinnichaan fuudhee ilaalaa ammoos. Dinnichaan si jabaataa dhisa dinnichaan fuudhine. Dinnichaan fuudhine. Jabdu gosa wayyaga. Taara nama baaftu. Maal gootee yaada nama baafti? Si jabaa. Si jabaatti si ta'etti siin. Si jabtuun fuudhee jeeqa. Ammaa sin fuudha. Fuudhee amma. Lakkeeqa. Bara isin gara jabeenya tokko qabdan duniyaas sanuma atiis sanuma. Gara jabeenya akkamiiti kan qabu? Namni tokko yeroo waan takka tasgabbiidhaan nama dubbate haaya waliin jee walii fudhata. Waadila sus hin tufne yeroo viidiyoo ilaalu viidiyoo san gartee bubbulanii gaddiisan viidiyoo san. Waadila sus hin tufne waa gartee viidiyoo. Kaameeraa qofti irratti ati ammaan tana akka malee na tuman. hayyee ammaan tana jechuudha yeroo viidiyoo yeroo na dawwaltee na yaamtu san harka akkana gootee telefoonaan dubbachaa turte yeroo nan dhufe harkuma kana nan tuqini jette. Na dhukkubaree. Oggusomaas hin dhukkubne. Yeroo san oowwa keessatti yeroo san eegan oowwa xiqqoo dhaabbadhee boodaa mire. Yeroo san oowwa keessatti. Dandamoota fagabta akkasumas waliin dhabuu diddeef dandamoota malee viidiyoo irratti yeroo ilaalu viidiyoo isaan gaddisan jalatti seenee yeroo ilaalu waadila siif akkasitti waan. Giddu akkasitti cafaqamee tamam jaaltumatan teessan tun irra si jabduu tahee hanqanii simmiraniin kaniin akka cafaqamee jiru isa isii dubbii tana keessatti kaniin akkanatti arguu jiru haruma isii dubbatu jirta ammattillee. Karaa kam yaareenyu? Karaa duniyaadha. Wooma duniyaa sanii amma karaa duniyaan jiru yeroo viidiyoo isiin gaddiftu gurgurtee gaddiftu gartee akka isin yeroo isaan dhufanii si tuman san akka isaan kaameeraa waraaba wayin beeka akka isaan viidiyoo sirraa atu nama viidiyoo waraabisan illee garee jirtaami viidiyoo yeroo ilaalu garuu atis harka laatte atis tumte isiillee si tumte waadilas wartee waan inni harka si cabsee gadda akkamitti kana jettaa'u silaama naaf quuqama qabaate tamaa anaa dhufanii nama lamaan manatti na seenanii na cafaqan san garuu akkana hin jettu garuu dubbiin teessunis wayif keessaa qabdi. Maaliif akkana naan jettaa? Waan akkamiif keessaa qabdi? Waan akkamiif keessaa qabdi amma kara duniyaa jirti moo kara kiyya jirti? Kara lachuuti. Kara lachuun jirtu kara duniyaati kara itti jirtu. Maaltu akkana sichisiisee sina ara na bira teessee kan na bira jirtu afaan deemee dibattee garaa dhagaa gootee wanni akkana naan jettu foomaa jechuudha. Haaya amma maaliif akkana naan jettaa? Lakki hin tumamne. Saanii hoositti mul'adhu. Imaan kiyya darbee jaartii kiyya darbee. Sitti mul'adhu miti anis sanum jalaaleetiin siif obsee waan hundi isiifis tumamee jaartii teetifis tamam waan namoota sanaan jettees ni beektu yoo isiin dhuftees harkatti illaatiin naan jettee jirtu tamam laakiin isuma santu ammaan tana si erge uuma nama isii dheeqxeeti amma natti si ergite uuma. Malee lafaa. Eesumaatu itti ergina. Maaliif waa si tumte waan si goote? Akkamiin na tumte isin akka jeese gaatanaafi. Raadii si gaafa laatu. Maali si raadii isa maal jechuudha na raadii si jechuun. Maal jechuudha antumamee akkamittiin si naalchane akkamittiin si marare ilmoo namaati bara namarraa hin daladde akkamattuu kana naan jettaa. Aduus hin mararre. Akkamitti ati nagee qabda haa hin tumamne anis akkasuma si jaalaa. Ala kana iyyoon gabbee naaf hin lallabini ala kana iyyoon gabbee beeku waan biraat naan jiru jira namni. Laki waan biraatu jirti beera ani sumarratti ergite sumaan natti ergee beeruma kanaa sumarratti wara qabnu qubara sumarratti natti ergee sumaan natti ergee beera sababa kan dibar kana nu qubara laachaa beera hunda siitu kanatti ergee siitu natti ergee beera ga beera dhufee natu mega
Merri dhufee sitti mee bar jaartii namaati. Jaartiin namaa ogummaa dhabsee nama tumtuu qabdu waan deemeetiin akka jaartii namaatti hin taa'u jira deemeetiin nama dhaqe mana namaa dhaqee nama tume. Tibee sharmuunni. Sharmuunni warra dhufee na tume egaa. Warra dhufee sitti mee kun jaartii tiyya. Jaartii teeti. Jaartii teeti an jaartii teeti miti isin jaartii teeti. Yoo ati sharmuuta taate isin sharmuuta taate. Nees na dhooyi tere. Yoo ati sharmuuta taate isin sharmuuta taate. Sharmuuta miti isin Baalageedhaati. Baalagummaa sitti malee jaartii teeti ta'u baalagee nuta dhuftee mana na tumtee duudhaatti guuratte ati ammallee barka romeessi jirta. Maaliif si godhee? Sharmuuta waan jettare. Akkami sharmuuta isin? Ana si mararu isin si maratti jettisi kun akkami si marat? Akkami ummatti kana kan mukamina kana an jettau? Yoo si bira jiraanne si bira jiraanne. Deemoon maal na bira jirtaa miti ani. Maal na bira jirtaa miti deeman. Akkam? Kana hunda odoo waa hunda obsinee callisnee yoo usnee simbaanu yoo dubbannee simbaanu maal jechuudha? Ammas gubbannaa ta'uu fiyatis uleen dangadaa tan isin na tumte natti argitee na tumte suni aara simbaasne. Siun tumne. Hai. Siun tumne. Fiidiyoo rammaan laalee duba fiidiyoo maratanii kutanii. Siun tumne. Waa harmeesii dubbadhu ree. Siu tumte. Ani maal godhaatuma? Maal godhaatuma? Isii warsilaase biyya seera jiru jira. Isii jira adabuun qabaan isii dangadda. Hanggaan gartee sirii fadhu laaluuf immoo harkaan deematti maal laarifattaa misala laarifattee na bira teessee akkana jetta. Maal laarifattaa? Fayyuma qabdaa malee lakki fayyaa qabu. Fayyaa isaan fudhaan. Nama namaan natu manii akkami fayyaa akkuma fayyaa maal taateeti? Ati maal taate? Namaan dhufeessitu deema. Abbaa ilmaaniitii bara. Abbaa ilmaanii dalagaa dabalataa waliin ta'a. Dalagaa dhabaa miti gaatan duba xifaa jaarti teetiiti duuboore. Xifaateeti. Tiyyaa miti teeti. Namni eegumaan si dhufee quban laachuu eegale. Haa eegumana dhuftee quba si laachuu eegale. Bara amma kabajaa dur qabsoon fidhattee jirta. Kabajaa si narraa fixee ugaa. Kabajaa si fixee ugaa. Osoo shurruus godhu. Ati amma akkamitti feetu maal jechuudha? Anis bare. Yeroo teessee makka naannatti adarfattu. Si'echa kan waamee gadhabee. Waamee dantaa keetti haa dantaa keetti tasanii waamee gadhabee. tasanii dantaa keetti feetu dhiisi tamam akkuma duraa wal jaalannee walitti dhufne san eega jaalatti dhumtee ilaarraan tanaa geesse tamam. Jaalatti dhumtee. Waa eega sibiraa dhumtee gaa duuba tana hundi maatti siyaasa siisee. Silaa jaalatti dhumtee. Akkuma mana kiyya dhuftee akkasi kabajumaan godhne kan godhenne ni kana godhattee wachee jiraatu jiru san tamam akkuma sanitti silaa arraan tana ijuma duraan duniyaan laasan hin laalte tunin dunuun dhuftu. Balagummaa ta'e tunu yoo taate. Ana balageedha. Si balagee. Naarrabsu jirta harmallee. Si balageedha. Balagummaa siitu qabaawu. Balagee. Balagummaa siitu qabaawu. Akkuma isii futanii naas fuutee baran. Hanna cafaittu. Isiin sergitee masirratti ideessin jette. Moo maal jechuudha? Fuutee na cafaittu fammas. Maal fesreen maati? Maal fedhu? Maal fedhu? Waan hin fedhu fedhe. Balageet. Balagummaa sirraayee. Eenyuun balageet? Waan fedhu san fedhu. Leeshnatum taa'u. Leeshnatum taa'u ta'ee gaddaa sin qubsine tan beera horboqoota maa shamuutaa kana manatti dhaqaabtu yuma sanii. Ammallee sharmuutee ta'a? Nin ja'ani ammallee manatti hin dhaqaafisan. Irraa kafalachuuta wani naa fi mara qudi deeffutan. Dhaqeetumaan akka isaan otuma sanitti tamam anis dhaqeetuma isaan cafaqee irraa kafalan. Dhalaa fi dhalaa wal beekaa. Akkana sirra deema abu dhaqeetiin sabboontumaan gartee si hecha dhaqee loleensanuu barati nama waan galeechi ilaaltu barati. Deemtu waan hin galee miti. Maal jettanii intala namaa? Manatti itti seeni bara. Naafisi wal beekaa maaltu see dakhalee wati? Maaltu dakhalee wati? Maaltu dakhalee? Maaltu dakhalee? Naa dhaqee irraa kafalata akkan itti dhaqee irraa kafalata doonaatu beekaa. Iddootti galanna ta'e kana. Galatee keetii kana malee hija kanaa miti. Galata keetii kana. Keetiitu kanaa. Duniyee fuula kiidiroo dhaabbattee guyyaa tokko jechaa jettee qabdu beeytu kana. Sin jettee hin beektu dhugaa keeti. Wal beenan arraban qabdi. Engatta kabajaati jettu itti. Arra deebitee. Eenyutu qasiitu dhalaatti fuutee horma beeraati. Horma beeraati. Horma beeraati. Horma beeraati. Achi fuutee taane tasitti azabdee wal nuficcisiisuu fi waliin nufiddee moo maal ta'eef walirra nufiddee. Siitu quba qabaa isuma tanaa siitu ergee natti ergee onatu manu manni kun. Amma rabsirree. Silfoon akka hundi anaaf. Rabsirree. Leesni aan rabsirree. Maaliif si rabsirree miti darraa achitti yaman. Uleen tasaanii sun qobsine. Galata hin qabdu ati deemee. Boodamsi galata hin qabne. Maal naa goote obboleen. Ati maal naa goote? Maal naa qabdaati? Maal naa qabdaati? Maal naa goote? Ati maal naa goote? Ati maal naa goote? Maal naa qabda? Maal naa goote atis? Nifaan guyyaa kana qilleensarra jira. Qilleensa fada haa jiraatu gaaduu baree. Qilleensarra. Dhalla yaadi. Qilleensarra jira. Ati dharee maal rakkoo qaba? Qilleensarra miti lafaa miti akka fedhe yoo ta'u. Tamam. Waan ganaan teefitte. Niin goradha. Si galagaatee isu nin dinu. Isuma tanaa siitu mana dhaqee natti ergee akkana ta'e wal waliin nu faccisiisu jirtaa. Kijiba farada ati qabdu. Kijiba. Faradaa takkan qaba. Kalee akkasitti qaama kana na caccabeettee yeroo akkasitti na kijiba. Faradaa takkan qabu. Mana akkasitti na cafaqee barasitti.
beera lama. Tamam. Isaantu pasti na cafa bara ilmoo namaati bara namarraa hin dhaladhee bara namarraa hin dhaladhee baran namarraa hin dhaladhee bara dhiiga namaan natti jira namaan na booda jira namaan irraa dhaladhee na boodaas jira. Sareedha saree. Saree siifuu maangoonee hin agoote. Amma gaafalaas dubbii takka lama deebisee siimee. Maal goota isaan uleen galaa sabne siif ijaartiin ta'e galgala ganama na cafaytanii na qoftanii as booda uleen maal na goota. Kalaas dhaan ajjeesu malee maal ajjeesu malee. Osoo diddee kalaas. Osoo diddee. Na dhiisi aanna tuqni akka dhalatti. Osoo diddee kalaas. Kabajaan qabdee dunooti. Baalagee. Amma na qalbeetti tufti jaartii dheeratti harkiti nama michi. Balumaa seetu qabeessi kan beera wal rakkuudhaan mana hirmutaa kan hundi nutti ergi walumatti dhaqee birraa qabale dhagaanis ni gartaatti si absin asii taatu.